Gogiinsa garaa jechuun yeroo sagaraan yeroodhaan ufee ba'uu didee torbanitti si'a 3 yookiin immoo isaa gadi qofa dhufu jechuudha. Mallattoon gogiinsa garaa kan biraan dugdi garri gajjallaa nama dhukkubu, garaa kaasaa si'a tokko garaan nama bokokuu fi gaafa turee dhufu immoo dhiiguu sagaraa wajjin ba'uudha jechuudha. Egaa furmaanni isaa salphaadhumatti tokkoffaan wantoota dhangala'aa baay'inaan dhuguu, bishaanii fi dhangala'aa kan biraa sirriitti fayyadamuudha. Inni kan biraan nyaatota faayibarii qabanii kanneen akka avokaadoo, dinnicha, appilii, popcorn yookiin immoo fandishaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas daabboo midhaan garaagaraa irraa hojjetamu fayyadamuudha. Inni kan biraan immoo nyaatota gogiinsa garaa namatti fiduu danda'an kanneen akka aannaniif bu'aa aannanii, baaduu, tii yookiin immoo shaayii, bunaa fi kanneen kana fakkaatanii ofirraa hir'isuudha jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa. Kun Milkii Miidiyaadha. Subscribe godhaa.